Waraan bilisummaa Oromoo. Ayyee. Madoo qabnu mataa ofirraa fuudhanii waan ofirraa qabanii madoo keenya mataa nu hidhanii yeroo bosan fuudhaniitiin bakka wayii bakka boqan wayii waraana jarallee kanallee immoo waraanuma keenya yuukaa handaara dhukaasu akkasiin dhoofne jedhanii ofiin dhoohu odoon ta'in waraanummaan xiyyiitiin waan deemaa jiru akkasiin dhoofne jedhanii karaa waraanni jirratti kophaa nu baasanii ofillee immoo nu bira dhaabatanii ofiyyuu wardiyyaa nu ta'anii oduu waraanni itti jiru maaliif ilmi namaa kun akka miidhamni wayii irra hin geenne ka jedhamu addatti kan godhanii achittuu oduu waraanni dhaabatin kursi keenya jechuudha oduu kursi nyaatanii ka waraanni nutti bahe wanni nu yaanne ala ta'ee kursi keenya nyaanne achitti kursi san goonetanii eegaa achi fudhatanii nu galanii uddatan illee kun haala gaarii irra jirra jechuudha. Ayyee. Haala gaarii irra jirra. Wanni isaan qabatanii jiran nama hedduu lubichaa miti. Hattullee qabanii ka maqaa isaanii balleessullee kan qaban san hattuudha jedhanii himni. Waraanni bilisummaa Oromoo. Hin jira jechuudha warri isaan fakkaatanii akka kan mootummaan gad haa dhiisu ofummaa hanna baratanii haa deemanii moojii warra akkasillee warra isaan fakkaatan san illee nyaata utuu ofii nyaatin ilma Oromoo ka gorsu tumaa miti jedhanii abalumaan gorsanii akka argaa jirrutti nyaachisaa jiranii ani wanni dhaamuu fi barbaadu ilmi Oromoo ta'e jechuudha. Kalillee garboomnee har'allee immoo ufumaa wal cabsaa irra waan ta'eef ufumaa miidhamaa jirra waan ta'eef kara kaaniin amaarri goojjamee asiin nu miidhaa jirti waraana kara kaaniin immoo ofiin wal miidhaa irraa warri achi keessa jirtan dubbii hundaa hin beekan waan ta'eef warri na beekus kan hin beeknellee wanni isinitti fakkaatu kun jiru jedhan hangama kooti. Dirqamaan dubbisanii kun oduu diinati oduu diinaa akkana jedheen jala qabaa mallee waan ta'eef oduu diinati ka dalagaa qabsaa'uu barbaadus kara qabsoo dhufuu danda'a ka qabsaa'uu hin barbaannellee achi keessatti dhumin ni gali jedhan kara maatii ofii galee akka horatu waraanni oboo nama dhabeeti miti nama dhabee naa waraanaa jedhaan jiru. Maatii keessatti galtan jedhee malee agarraa na wajji waraanee namni hin jedhin jiru. Maatii keessatti galtanii maaltu biyyaa isin baaseen qotattanii jedhee mootummaa nuun qotattanii hin jiraattanii nuun hin jenne waraanatti ergu malee nama hojii qabu hojiirraa balleessanii hojii kana caalaa akkana ta'a jedhanii dubbii kijibaatiin fidanii asitti ilmi xixiqqaan boru sabaa ta'u beekan hedduu achitti dhabame jechuudha bira. Galanni obbo wanna biraan goonuu fi bilisummaa haa ta'u immoo kan isaa wannu agarsiise manaan baasuu isaatitti hin gaddinu warra du'etti gaddinaa maaliif odurraa obboon maaliif dhaabata saba ofiitiif dhaabatamoo garaa ofiitiif dhaabata agarreerra gofa duwwaa dubbannu taate jechuudha agarreerra kan beeynillee barii jedhaan kan beeynillee barii amaanaa ketti dhaamadhu immoo hoogganaa Oromoo ta'ee dhaaba bilxinnaa jala jiru ilma daa'ima waan beeyne tumee akkana si gooti jedheeni achi keessatti warri dararu yoo Oromummaa ka qabaatu taate akka hin dararre amaanaa dhaamadha. Nummoo haala gaariirra jirra wanni nullee jettanii yaaddooftanii jiru jennaani. Erga waraanni bilisummaa Oromoo si boojjee rakkoon sirra ga'ee jiraayyuu? Wanni tokko hin jiru yoo nu siixe malee. Ayyee. Wanni nuti siqe hin jiru maaliif achitti bunumallee dhuguu dadhabnee ofii immoo hojjetaa mootummaati. Akka jedhanii manaan baasan illee hojjetaadha garuu hojjetaa eeganiin agarreen akka barandetti illee namni eega hojjetaa mootummaa ta'e amanamaadha. Gadi ba'ee silaa deebi'a garuu immoo akkasiin ta'in mana hidhaa seenne jechuudha. Mana hidhaa ofumaa seenne jechuudha. Ofumaa harka ilmi Oromoo ofumaa deemee harka mana hidhaa seenne. Yeroo sana. Yeroo sana. Amma kunoo dasanii galanni rabbiin haa ga'u wanna tokko nurra hin geenne rakkoon tokko nurra hin jiru nagaa hin jirra jechuudha barbaada. Ayyee galatoom.